mushurraa mushurriit mushurraa mushurraa mushurriit jira jirtu ilmaanan Oromoo ijoollee qashtii akkam jirtu fayyaa keessan nagaa keessan jirra galata Waaqayyo nus fayyaa keenya nageenyi gooftaas ni haa baay'atu lafuma jirtanitti ara natti hin qosoqqosinaan uummata qashtii dubbisuu dhufe mucayyoon kuni dhiifama naaf godhaa malee ijaa fi gurra hin qabu dubbii ishii osoo jettanu kunoo na daalacheeffattan sinii daalachaa jira Waaqayyo jira isa na rakkiise gararraa Waaqayyo jira har'a barmitiin jijjiirama afaan diina kolluu gamama isa na rakkiise irra deemaa dhufeera milli Waaqayyo obboleewwan kee qalbii miti nageenyi gooftaas ni haa baay'atu jira ani galata Waaqayyo baalsanii qibaatee murtishee beekaan diddibachuu dhiise mataa koo lakkuma dhaadhetti irraa na dhukkube hin kannee mataa gaaf sana argitanii bakka jiraattanii way ajandaan qabdu ajandaan mucayyoo kana naa galuu dide dhiifama mahe wajjini jedha komentii way abshir sii gala gaafa sii gale ajandaan koo amma mataa sanitti agarfeessaa dhaachuu dadhabise hiikachuu dadhabise sanitti agarsiisuu miti ajandaan koo har'a galanni Waaqayyoo isa jiraataa haa ta'u mee gornaatu jette ganniin akkanatti Oromoo ganama kaasee itti duttufsiifadhee kun rifeensi koo naa dheeratechaa turte ganniin tigist ganama ka'ii Oromoon sifaatuuf hojjaa turte YouTube irratti TikTok irratti tigisti sana nanaa miti Oromoo kiyya ajandaan inni dhufee fi kabiraati nana rabsiina sinan jaaladha jira jechuun dhufe jira Waaqayyo ulfinni guddaan haa ta'u warra ga'een jira kaleessa dheengadda torbeewwan darban kanaa waan hedduutu ture egaa hin beektu akkuma beektan soorsaa waa hojjetee ture maqaa Waaqayyoo haa kabajamu ani immoo maan jedhu har'a waan isin jaallattan amma isin komentii naa barreessitan muluu isaa argee baay'ee natti tolee jira tabaaraku shukran yaa biiboche dandeen golfu yaa biiboche shukran ndeenye da'uuf hin jira Waaqayyo jira otoo hundeenuu dhukkubii namiche har'a gudii tokko dhagee dhufe baga jiraattanii waan hundumaa dura galanni Waaqayyoof haa ta'u ani obboleettiin keessanii daalachaa'us huqqadhus sinii fooyya'ee dhufee jira qoricha sinaa himtan hundumaa mana kadhannaa deemaan ture qoricha sinaa himtan hundumaas argeera eebbifamaan siniin jedha asumarraa Waaqayyo sinaa eebbisu Waaqayyo irraas immoo abdiin qabaa akka fayyu amma homaan jedhu nan dhiibne yaa'u na qorqora bishaan qorraafaatu qoricha mana qorichaan deemini qorichaan fudhatini marfee fudhatin jeena dhowwani marfeen akka baddee jedhee bakka mana godhu dide jenna bishaan qorraafaa nan digadda bishaan qorraafaa keessa muzazafatti naqee taa gaafin immoo ashaboo fe'izafeen kee taa lab godhe gaafin immoo kolgeetti dibachuudha kolgeetti ilkaan kan beektu miti isa dibadhu naan dibadhe isa miti ani jira jedhe miti amma kana hinga ani jira nduuna jira akkanatti sinii gadhiisa la abbaa feetan na arrabsa akka abbaan feetan immoo na jaalladha abbaan na arrabsitanii na jaalladha lakki Oromoo lakki na arrabsiina aton doolaara YouTube irraallee waan qabbasiin yoo sin jalaa du'e sin qocaa dhugaa dandeen golfoon barbaanne itoo YouTube kanarraallee doolaara tokko qabbasiin yoo sin jalaa du'e sin qocaa ammaalleqatti argadhe osoo hin taane sinuma wajjin fataa jechuu zanaa jechuu fannufa malee gaafa fedha Waaqayyoos immoo ittiin argadha sasi mi'a diraa gooftaa Yesuus waan sin dhageessisa ajab Itoophiyaan eessatti deemaa jirtee nama mucaa sana hin beektu biyyi kun eessatti deemaa jirtee nama gara olataatti deemte dhugaa Kiristoos biyyi keenya kanatti deemaa jirtu amma naa galaan jiru gurraan waa sin dhaggeeffachiisa dhaggeeffadhaafe
ሙሽራው ጫጉላ ቤት የሚቸግር ከሆነ የተለመደ ነው። የፈለግከውን ሰው መጠየቅ ትችላለህ። አንደኛ ሚዜ ገብቶ ይህንን ድርጊት ይፈጽማል። ሙሽራውን ደብድበን ሙሽራውን አንግተን አይደለም እሷ ጋር የገቡት። ሙሽራው ስላቃተው በፈቃደኝነት ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም አንድ ይሄ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ ጠዋት አታቀኝም አላቃትም፣ ይሄ በቃ የነበረው ነገር እንደ ሚዜነቴ እንደ ቤተሰብነቴ ይቀጥላል እንጂ ባህሏን ታውቃለች። ሙሽራው ካጣ ሚዜው እንደሚገባ እኮ ጠንቅቃ የምታውቀው ነገር ነው። ስለዚህ ለእሷ አዲስ አይደለም። ለምን እሷ አቃተው ሌላ ጥያቄ። ሙሽሪትንም ለማክበር ለእሷ እኮ ይህም ክብር እኮ ምን ላይ ነው ክብሩ? መደፈር እንዴት ክብር ይሆናል? አይደለም ይኸውልህ፣ አሁን መደፈር ምናምን የሚመጣው እኮ አንተ ጋር ሲመጣና ነገር ስለምታወሳስብ ነው እንጂ አንተ ራስህ አሁን ሙሽሪት እኮ ለማህበረሰቡ የሚያውቀው ሙሽራው ድንግሏን እንደወሰደ ነው። እኔ ወስጄ እኮ ድንግሏን ማህረብ የምሰጠው እኮ ለሙሽራው እንጂ ሚዜው አይደለም ይዞ የሚሄድ። ሙሽራው ይቀበላል፣ ይዞ ይሄዳል። ግን አሁን ይሄ ሚዲያ ላይ ስለወጣ እንዲሞክር እስከቻለው ድረስ በተደጋጋሚ እንዲሞክር ጥሪ ነበረ። ግን በተደጋጋሚ ጊዜ ቴክስት አደረገ፣ እንዳልቻለ ነገር። ከሌሊቱ 8 ተኩል ምናምን በእርግጠኝነት ሰዓት አላየሁም። ስለዚህ እሱ ወደ እኔ ቦታ መጣ። ከጓደኞቼ ጋር መጠጣት ጀምሮ ወይም ክፍል ተቀያየርን። እኔ እሷ ጋር ገባው። የተለመደ ድርጊት ነው እንግዲህ። የዛኔም እኔ ይሄ ደፈርከኝ የሚልም ነገር የለም ገብቷል። እዛ ያንን ድርጊት ስፈጽም ወንድሜ ስለሆነ በቃ ጓደኛዬ ነው፣ እንደ ወንድም ስለማየው ይሄንን ስቴፕ ማለፍ ስላለበት ነው። እኔም ራሴን እንትን ብዬ አንተስ እንደው የግል ህይወት የለም፣ የግል ሪሌሽንሺፕ የለም። እሱን ሳይረ ማብራቲ ጩልጥ ijo biyyi maalaasaa jira garamitti deemaa jira jedhee miinzee dura dhiiraa jechuudha. jedhee dhirsi yoo waan sana dadhabe reeffi maal nutti haasa'u dhufte naan jedhira. Bakka isin dhaggeeffachiisa hundi keessan Oromii Amaariffaan dhageessu hiikkachuu egaa akka warri gaxarii ibsan kontineetti ammalee anillee anis hin beeku. Ijoo dhugaa maalin dhagaa foon haadha koo dhiraache foon haadha koo dhanaa miti kan jedhe nan arrabsina. Hindi mushurraanii gurbaan gaafsina galgala fuudhee galee hin dadhabe wajjin rafee wajjin ciisee ittiin jedheeti amma sa'aatii 8 biyaansi 8 walakkaa hin ta'a bargiit isaatii hin ilaalle ani achumaan inni dadhabnaananii achumaan olitti seenee achumaanii mana inni kifilii koo dhufee barmeetaa sinii marga bulu nan sarbadde to'an si dubbisa. Dhugaa waaqa maal jechuudha maal dhageenya halkaan kee hamsaa 8tti niitii wajjin ture yookaan fuudhee galee mushurraa wajjin ciisee ture waan sarraawwachuu dadhabinsa maal jeesitti maqaa isaan harkaa bade ilkaan singilii dha maqaa isaa singilii dhuguu dadhabeeti ishii biraa ka'ee kilaasii kan biraa deemee iddoo miinzoliin bulan dhaqee miinzeessa tokkoon ishii bira dhaqee barreeffama barreessee fi miizejji kootu ishii bira dhaqee ciisee dheeni inni miinzeenni tokko sun dhaqee bira ciisee ishii bira ciisee singilii keessaa singilii dhugee waa'ee nama dubbachuu dhufee immoo nan fayyee waa'ee nama dubbachuu dhufee galanni waaqayyoo haa ta'u waaqayyoo natti hin deebisan asumarraa waliin dhufti naan hin jedhiina viidiyoon akkasinitti hin dheeranneef. Dhugaa waaqayyoo sinin jedha niitii namaa bira dhaqee ciise ani hin daffarree isatu kootu dhaqnaan jedhee dhirsatu dhugaatii na bira kutaan ciisu dhufee inni dhugaa ani ishii bira dhaqee wajjin ciise malee hin daffarree wajjin ciisee maa godhee siingiliin isa ganname siingiliin bishaan qaba miti bishaan siingilii immoo fooxaadhaan xaragee yookaan maarrabii warri keenya hidhatanii wayiin dhuka keessa buufatanii
birri askee godhata maammaan keenya wargatanii beektu hundi keessanuu beektu sila maammaan keenya askee godhatanii gabaadhaa ittiin dhaqanii galan sana isaan siingiliin irratti namni xaragee siingilii irratti namni xaragee eenyudha deebise xarageeti mucaadhuma sanaa deebise sadaqabbaa sargiiti maal jechuudha inni har'a tokkichaan nan dadhabe jedhee har'a fuudhee gale har'a bira ga'uu dadhabee har'uma sarraa immoo koottu jedhee miizee bira ciibsee miizee waan kana raawwatee borummoo miizee naataa obboleessa naata miizee jechuun kaleessa yeroo kalee galgala na fuudhee gale fakkeenyaaf har'a halkan keessaa 8 walakkaan taabiyaan si ani ilaallee jedhe borganama immoo jes bakka akkuma waan uumame hin beektu akkuma miinjee ani ta'eef jirutti yookiin akkuma firummaa kiyya qaxxareetti wajjin deemna jiraanna ishee wajjin obboleewwan manaan jetti ka innoo ishiin illee dukkaneeffatee bira dhaqee ishee haa jennu fakkeenya ammaa biraatti dhaamsee bira geeyyenna Addis Ababa keetti taara wanni kun dunuuffatee bira dhaqee haa jennu dukkaneeffatee haa jennu isheen hin beektu isheen waan beektu qabdu isa seeti waan akkanaa baasawwee dhugaa ta'uu sobaa ta'uu hin beeku biyya keenyatti illee dhaga'een ture yeroo daa'imummaa kootii kaasee dhagahaan guddadhe waan kana dubartii wayii biyya keenya jirti waan akkasii goote ishiin jechuu yookaan yaa'u ishiin akkas gochuu caala miinjeetu dhirsa dhokatee jala ol seenee waan akkana raawwate amma yeroo dhirsi immoo ishii bira ga'uuf halkan kaarafuuf mitiira ishii bira ga'uuf dhaqu dhaabasaadha maqaan isaa maazirii naannollaadha amma natti deebitaa dhaabasaa jetteedhaan yennaan maal sitti deebee inni quban qabu ni fuudhe sun maal sitti deebee maal si godhe jennaan amma na biraan baane amma ciifnee kaane warra durii kurraazii bobeessu mitiire kurraazii bobeessanii too jiranii kurraazii dhaamsi miinzeen tokko goddanyaa miliqee miinzee bisa ta'eef sana miliqee intala wajjin ciisee waan kana raawwate ishiin immoo dhaabasaa amma na biraa kaatee amma akkamitti natti deebitaa jetteen jedhu warra keenyatu maanan beekaan dubbatu ennaani amma yoomsi bira dhufee ennaa jedhu alangeen oltumee gattumee jarri sun dhugaa dubbachuu fi haatiidhaan gaafsana ollaa maazirii waan ta'e hin beekti ishiin kadhatteedhaan maazirii haati isaa kadhattee haati gurbaa kadhattee ol kadhattee gadi kadhattee kan biraan si fuusisa qotiyyoo koo sangoota koo gurguree hin ajjeesin jettee irraa baasteedhaan harreerra kaayee ni gashu kana dhoowwitee jedhanii yaa wajjumaan jiru amma ammaatti waan hin beeku ergan dhaladhee guddacha dhagaan guddadhe asumaanii kaleessa waan isin jechaa jiruuf ittiin deebi'a waadaa galiira fakkeenyaaf dhaabatee obboleettii kooti yoo ishiin rakkatte biraan dhaabbadha yoo ishiin dhukkubsatte wajjinan jira yoo ishiin rakkatte wajjinan jira yoo balaan tokko waan tokko irra wajjinan jira dhee kakuu waadaa gala jaarsolii keessatti waan beektan waan ofii keenya dabarsine waan ta'eef nurraa miinzolli keenya dabarsa waan ta'eef akkamitti kaleessa galgala kakatee niitii kana fuudhee manaan gahee obboleettii isaa jechuudha haadhoo isaa fuunuma isaa obboleettii koo ebeluutiin irraa addan baasuu dhee kakata baazawwe nattoo dhugaa dubbachuu fi baay'een dubbadhaa irra ta'e meeru na of kalshaashi dhugaa kanatti ta'e sinan dadhabe obboleettii koo hangafaa yookiis qixisuu kan jaallate sanaan kakata baazawwe miinzoliin tokko tokkoon beektu shirraa addan baasu foon koo jedhe otoo kana godhee kakatee jiru attamitti qaamni isaa ka'ee fi dubartii kana wajjin yookiin intala kana mushurraa kana wajjin ciise galgala obboleettii isaa wajjin deebee ciise akka uumaa waaqayyootti gara haadha tokko kee aboo baatan iyyuu akka jaarsolitti akka biyyaatti immoo obboleewwan waliin jiranii waadaa galee fi fuudhee miinzee ta'eef jira waaqayyo waan salphinaa nama dhageeffachiise barri keenya badee jira dhugaa siniin jedha barri keenya baay'ee manca'ee jira dhugaa nama sodaachisaa waan isaa dubbachuunu የፈለግከውን ሰው መጠየቅ ትችላለህ። አንደኛ ሚዜ ገብቶ ይህንን ድርጊት ይፈጽማል። ሙሽራውን ደብድበን ሙሽራውን አንግተን አይደለም እሷ ጋር የገቡት ሙሽራው ስላቃተው በፈቃደኝነት ሙሽራ ድሬቤ ምቲ ንገደምናን አንድ ይሄ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ ጠዋት አታቀኝም አላቃትም ይሄ በቃ የነበረው ነገር እንደሚዚነቴ ከነድረስ ጀደዳገፈዳ ከነድረስ ወነ ከነን አጋጠመ ዱሬ namichi shammeeffataadha jechuudha singilii mi'eeffate argitanii singilii dhuguu bareede bichi singilii tonnaan singilii dhuguu
Kana durasi maal jedhe keessa miti kana durasi dhaaggaadhame ture ishiin garuu ganama kaatee waan beektu hin qabdu godinyatiin keenya fironnatiin keenya wajjin qaxxale innoo maaliif hirmii ta'a maaliif waadaa sagalee sana maa dagate waaqayyo araara namaa godhu baay'ee nama sodaachisa dhugaa isiniin jira oromoo maal taatanii fooloorii godha taap godha dib godha oromoo taap godha oromoo wayin isinitti madhuu dhufee sumarraa isa kana waaqayyo biyya keenya faraara haa godhu balleessaa nama tokkootiin namni tokko waaqayyo itti dheekamee nu miidhiini isin lafa irratti nagaa ta'a nus lafa jirtu waaqayyo nagaan nu haa eegu oromoo isinitti madhaa laayivii galuu wallaale laayivii galeetanii achumaan taap godhaa wallaaluu irralleeni nan sodaadhe waan biraa keessan galaalaatanii laayivii irra galee nan sodaadhe sinin jedha achumaan taap godhaa sinin jedha jedhe achumaan leenca bitaa na ergaa giftii wayi sinin jedha jedhe waan biraarran galaalee sodaadhe yoo sinitti tolee ani sinin jira hin duune waaqayyos na jiraachiseera ganaa ammoo waan bal'aatti na baasa dhukkubi kunumaa miti hojii seexanaati ani siniif har'a mataa ol qabannaan soorsaa ammoo kaleessa kalee miti ni lebbi asirra ture samoona kana kaleessa dhaqeenis marfee sauduutti caqqorate isallee urguftuudha dhanna caccabsaadha akkana isiniin jedha walitti dabarfatte rakka nuuni jenne nuuni iddoo tokko iyyuu irra sinin jaaladha dhiiba munaa godha haasaamma kana sinitti dheeressu qophiinan taasifina oromoo taap godhaana guddisaa taap godhaa Lekki taap godha waggaa tokko guutuu asirraa can jechaa faatu doolaara tokko biraan nan geessa nan nyaachiftanii doolaara tokko cubbuunti ko isin hin qabuutuun akkanatti warri na jibbitan warri na jaallattan wuyi na jaallattu baay'inaan foon haadha koo foon haadha koo hin jedhinaan jettani baay'inaan na jaallattu baay'inaan illee na jaallattu waan na jaallattaniif burtukaana miti addaadha kun jaalala keessa miti maraachaadha. Hoda burtukaana hiddii biti godhi burtukaana siin kenna ani maalo waan na jaallattanii fi burtukaana siin kenna hoda nyaanna innaa dhugaa dubbachuu fi taap godhaatii doolaara qammasiisaa lakkisni wayyaa ani mbu kana siniin jedha qorichi sinnaa himtan hundumtuu erga deessee kaateetiin haan jedhanii amma immoo dammaa fi Tukuras mudin dikeessan beektu isa bicha waliin maki mankaa tokko nyaadhu qadiidhaanii jedhan. Nasidan jaalladha I love you. Oromoo taap godhaati dhugaa doolaara tokko na nyaachisaa sinitti hime. Choo sinin jaalladha feetan narrabsoo feetan immoo laayikii godhaati naa laalaa fi naaf dabalu maarra koo qamoo naa laaltan dhugaa kan namoota hedduu laalaa ooltu kan warra guyyaatti gisee 3-4 gadhiisu laalaa domboore annaa chaa'u sinin jaalladha I love you. Burtukaanittiidhaaf immoo garaan sin nammaatiin kunoo toortaa immoo kanaan hin qallabaa jira takka kanaanin takka kiniiniiwwan takka buna sii godhuu jira takka maal sii godhuun jedha akkasika baay'ee baay'ee miti kun kiiloo ishii birma 50 baay'ee ishii I love you. Ciao, sinin jaalladha nagaan naa tura.